السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم توتا في توتا كنا ترى جبتوا سنين جتا. أبا فرانكي أجايبا أبد إذن دوفه فرانكي سنيس ما لي juga sendolu. Mencayut takkan. Ullaki ya kan mengerti. Mana adat kabdi, mana dhuunfatti kabdi. Kireeffatteetti inni maashaallah dura ijoollee waliin galti amma kophaasii galti. Maal jedhaani haadha warra kiyyaa dho'isee mucayyoo wayii ittiin wal jaalannee jirra. Ofii fuudhuun barbaadu akkuma waliin jiraadha. Mana kan kee kana ati bakka dalagaa turte waan ta'eef ji'aan malee hin galtu kiraa manaa natu danda'a. Mucayyoon achi haateettu waan maraa natu sirraa danda'a. Ati kiraa manallee hin kafaltu. Gaafati ji'a galtu ani immoo bakka biraa bula. Ati si wajjin turtanii rakkoo qabu jedhaani. Waan isin jettu kan waliin ilaalu ta'a na hayyamtee fi hin hayyamtu isii ilaallaa amma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma ni bilbilaafi. Bilbileefi jira. Hello. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Kan nagaamin. نجاجر الحمد لله كمات. والله الحمد لله أنا nagaa kooti akkamitti jirta fayyaan kee jiruun jireenyi maal fakkaatti? جرى والله الحمد لله كمات نجا ما لنا بورت بدي بدي سيا تلي ما كنا من هذا ورت. Jechuun xiqqoo biizii ta'e beektaa anumatti hin tolle sanumaaf inni badee malee waan baatti himti nagaa qabdati dalagaa jiruun jireenyi maal fakkaatti? والله الحمد لله أنا برا بريدو ده تكمي على جوف جيني كلي ستورتي ما فكرتني. والله الحمد لله اللي برد لي أكجار الله يبارك لا وتك من جرنا جامل الحمد لله. ما شاء الله كتر. بيجي بالبلاد جرا ما شاء الله أروبني أكجاي بقى كانت روبي لاني والله لولا سيرني ما شاء الله ده هدونا ما تقول لقى مجوعن كبار. ما شاء الله. أكاسي والله. والله بقى ربي روبي الحمد لله دعائي تجرى بر. إيه والله باين من والله ما شاء الله كم إذا لقى ما فكرت قال لي إجازة. والله بريدو الحمد لله. إمباني بكوجيتي. Bayan awai deebi'a. Sammuna immoo ji'a gahuutti magaruu deebuun iddoo amma daddafe jechuudha. Amma murtuu fudhadhee gale waan ta'eef dafee deebuun. Nayyee bareeda ma sha Allah namatti tola. Ani bareeda kaachuun waasi gaafachuun barbaade garuu akka sirraa milkaa'ullee abdii qaba. Akkasi ka mala naa yemtee tumaan yaada. Naa yemtee tumaan nama keessaa filadhee sitti dhufe waan jettu kaame hilaala. Oma dandeettu garuu beektaa waan hin danda'amne hin jiru namni yoo dhugaadhaan namaaf dhukkubsate inuman danda'ama waan hin danda'amne illee hin jiru garuu maal gaafata beektaa nama saniif hagam jechuun walii yaaduu gaafata malee rakkoon qabu. Akkasi waan isin jechuu barbaade beektii atamma maashaallaadha manallee ka adda fudhattee jirtaa nama wajjin hin galtu kophaa kan kee galtaa. Hedduu namatti tola dhiyootan mana kan kee dhufee isaan dhufeetiin hin jennaan anumaayyoo na naafise malee ati dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola mana illee tolchitee jirta akka ajaa'ibaatitti. Amma maal jechuu barbaade beektaa? Ati nama jechuun icciitti nama deebisuu nama icciitti nama baasullee miti nama argitee yaadallee qabu namni beektaa nama keessaa nama filatee siniin hajallee namatti dhufa malee akkanumaan abba margetti gara ofillee rakkoo ofillee ni matu. Wanni jechuu barbaade amma laa jechuun sitti ma wannan si jechuu barbaade micoota akka jaaladhe beektaa jechuun haati warra kiyyaillee quban qabdu.
mucayyoo san amma jechuun atillee ono hojii amalee hin galtu isilleen isii amma jechuun bakka hojiitti baasuu fedhe barbaade beekta kanaaf ati bakka dalagaati waan hin galleef mana kan kee ani immoo ati mana akkanumaan qabatte malee argitee jechuun gaafuma itti galtetti boqottaaf malee manni akkanumaan ta'a kiraa mana natti sirraa danda'a manaafumaan kafaltu mucayyoon jechuun achitti haa baatu ati qulfii barbaada qulfii naa kenniin hayyamii siin jedha mana kan kee. Laa jechuun rakkoo maal qabe siidhum coodha walii galee jira beektaa mucayyoo fuudhuun barbaadu ani akkanumaa waliin jiraachuu barbaada malee fuudhuun barbaadu si galee ani haadha warraa hin qabu waan ta'eef fuudhuun barbaadu isillee walii galee jira akkasumatti rakkoon qabu. Kanaaf sila nama haye jechuun ati anuu wayii kuusitti dhufe maal rakkoo qaba jechuun ati manni mataa qulla mataa miti manni maal rakkoo qaba ani kiraa manallee kaati kafaltu sun argitee akkanumaan ka keessan galle ati akkanumaan kafaltu sun kiraa manallee sirraa dandayaa siin jedhaa jira ati manuma qofa naa ayyamta ati maal godhamaa qulfuma qofa naa kennitaa bar gaafa ati galtu akkam godha beektaa gaafa ati ijaazaa galtu ani deebittiniin jechuun ijoollee bira bula rakkoon qabu. Yaabona haajame kamaali namni jechuun ati anillee namoota hedduu jira min beekta namoota san keessa wanni filadheetiin hin jedhee fi akka ammoo jechuun ati haajamtullee akka kiyyatti jechuudha dhibbaan xamaaleetiin hin dhufe ati garuu akkana jettan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee itti gadde maaliif namni abdataniitiin hin jedhanii namni namaafuyyuu ni quuxaa mana akkanaan taa'eetiin hin jedhu maal rakkoo qabamaa jechuun yoo waliin jiraanne rakkoo maaltu jira jetteeti maali wanni ati mana naa kennuun idduuf manni mana kirama kafaltaa atillee anillee kirama kafalaa kiraa sanuu ansirraa kafalaa ati baasii sanuu hin baaftu wanummaan argitee ati kana mara jettuuf maaltu jira. La, kun rakkoon qabu beektaa? Laa jechuun ani maal isin rakkadhe malee ani manni jiraa himaa jechuun ijoollee wajjin gala malee kophaa kiyya osoo taate rakkoon qabu. Ani ijoollee waliin inni gallaa silaa achi fida osoo kophaa kiyya taate rakkoon hin jiru. Kanaaf mana dhabe beektaa manallee barbaadee ture garuu manni kan keetuu lafa jiraa jedheeti malee ammatti isiin warrallee waloltee beektaa bakka hojiitti illee boodhaaf deemti saniif rakkadhe malee rakkoon qabu. Masyaallah lah.
ayya bareedaadha kanaaf erga diddeetiin jette waan godhun qabu garama jabaattee sila nama kanallee sin seene maraafuu ammaa ta'uu mi biraangis irratti dalage malee biraangis irratti dalage. Biraangida jettee wanta kanaan irratti dalagda wallaa baay'ee rifadhe hangama keetti wanta kanaan kana dheebuu wanta akkamitti nama salaatu ta'a nama qara'u ta'a na gorsaa osoo jetta kama waan kanatti deemte jedhee baay'ee nagarra miidhageetti wanti lulullee na dorge maasiif fakkaata. Kanaaf beektaa jechuun namni asirraa barnoota fudhata waa hedduu namni argitee osoo haadha warraa qabu dubartii ibaa baasee ittiin haraaba dalaga waan ta'eef kanarra namni waa hedduu barataa ittiin yaada kuni nama barnoota haa ta'uu fi biraanki misirratti dalaguufi malee argitee anillee nama akkasiiti miti yookiin immoo akkasillee yaadetii miti warra akkana dalaguuf iyyuu kuni barnoota haa ta'u asirra barnoota fudhatanii jechuufi akkasii siin jedha ati immoo argitee dhiifama naa godhi dhiifama guddaa siin jedha kanaaf biraanki misirratti dalage malee akkas dalaguufi miti. Ay rakkoon qabu jechuudha rakkoon qabu maaliif namni tokko madaalanillee wallaaluun hin jira beekta kanaaf akkuma jetti barnoota illee namaa taa'aa hojii waan ta'eef baay'ee dhiifama si godhee jira si qulqullaa'eera siin jedha. Ayyee hedduu galatoomii daawwattoonni illee si ilaalaa jiran waan ta'eef caqasaa jiranii dhiifama godheefii jira jedhee kan garamaan dhiifama godhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslimah syamar kafune warut amantaa birallee dhiifama godheefii jira isinis dhiifama naa godhaaf isiniin jedha galatooma keellaa gochuun dagatinaan jajjabeessaa bira nuuf gaafadha. Ayya akkasii hedduu galatoomii siin jedhaanillee kanaaf namni asirraa waa hedduun barata ayya hedduu galatoomii. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuu akkana biraanki ajaa'ibaa dalageetiin hin jira. Ani immoo nama akkasii waan akkasii yaayyuu miti namaafuu jechuudha warroonni amma biraanki kanallee waan dalageef biraanki yoo dalagan akkanumaan callisanii tumaan waan argan hin dalaganii waan namni irraa barnoota fudhatu waan namni immoo argitanii waan kanarraa namni of qusachuu yookiin immoo waan kana dhiisuu akka qabu barnoota namni irraa fudhatuuf maaliif osuma haadha warraa qaban haadha warraa ofii dhiisanii dubartii fi ibaa wajjin jiraatanii kuni akka amantii musliimaatitti illee haraama akka namummaatitti illee immoo isilleen dubartiin akkasii waan taateef waan hin taane hin dalagani akkasii isiniin jedha hanga viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.